deebiin beeku. Oromoon qawwee qaba eeyyan Oromoon qawwee qaba. Oromoon qawween inni qabu garuu waraana bilisummaa Oromoo bira qofa jira. Waraana bilisummaa Oromoo qawwee inni qabuutu Oromoodhaaf qawweedha malee waraanni Itoophiyaan qabdu Oromoo tajjeesuudhaaf yoo ta'e malee Oromoo irraa du'a dhoowwuudhaaf guyyaa takkaayyuu mootummaan Itoophiyaa bulche itti fayyadameen beeku. Saniif har'a Oromoon dirooniin akka bokkaatitti kan irratti roobaa jiru. Saniif har'a meeshaan gurguddaan qe'ee maanguddoo fi qotee bulaa Oromoo irratti kan inni darbatamaa jiru. Osoo baankiif taankiin Oromoo kan Oromoo ta'ee jiraate ta'ee har'a Oromoon hin salphatu. Har'a Oromoon qe'ee isaati irratti abbaan barbaade isan godaansisu, isan ajjeesu, isan qalu. Har'a ilmaan Oromoo hidhamuun fala. Mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun illee fala. Reeffa isaanii waraabessatu nyaachaa jira. Ilmi Oromoo ajjeefamee reeffisa harree irratti fe'ameet kan inni lafarratti harkifamaa jiru. Sirna kana qabaattaniit sirni kun taankiif baankii qaba. Sirna taankiif baankii qabutu nu harka jira jettan. Waa tokko isinitti immoo akka afaan mammaaksaatiin Oromootu gaafa mammaaku maal jedhaa? Manni gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessi yuuse jigaa. Har'a isin biyya ijaarree biyyi nu harka jirti jettanii gaafa asooftanii weellisaa tokko azmaarii tokkotu sirba takka baasee mana isin ijaartan san isin jalaa jigsaa jira. Manni keessan mana gogaa harreetiin ijaaramedha. Dhugaa ummataatiin gaafii ummataatiin mana ijaaramee miti. Oromoon waan baay'ee isin hin gaafanne. Oromoon haaqasaa kaleessa lakkaa'ee qeerroo 5,500 ol lubbuu isaatti gabbaree gaafii 1, 2, 3, 4 jedhee lakkaa'ee isinitti kenne naa deebisaa jedhee isin gaafate. Har'a itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Fooddaa TV fuuldura dhaabbatee Finfinneen kan Oromooti miti kan sabaaf sablammiiti jedhee kan dubbate bakka bu'aa paartii badhaadhinaa itti dorgomaa aanaa kuyyuu godina Shawaa Kaabaati malee Teedii Afrooti miti. Finfinnee dabarsitanii kan kennitan isin Oromoon gaafii isin gaafate keessa gaafii mirga abbaa biyyummaa, gaafii afaan hojii federaalaa taasisuu, gaafii daangaa Oromoof Oromiyaa kabachiisuu, gaafii Oromiyaa irratti Oromoon bilisummaa fi walabummaan yaadasaa bilisaan ibsachuu isin gaafateet nama gaafii dimokiraasii isin gaafate ajjeestanii kan dandeessan. Kan hin dandeenye hiitanii, kan hin dandeenye immoo biyya ariitaniit har'a uummata Oromoo abbaa dhabsiistan. Uummanni abbaa hin qabne immoo abbaa barbaadeetu isa arrabsa, abbaa barbaadeetu isa ajjeesa, abbaa barbaadeetu isa biyya isaati godaansisa. Kana sirriitti hubadha. Har'atti Oromoon abbaa hin qabu. Abbaa akka hin qabne kan taasise immoo mootummaa amma jiru kan. Mootummaan amma kan jiru kun kaleessa qeerroo walitti hidhamee ture. Kaleessa hooggantoota siyaasaa bakka garaagaraa turanii bu'aaf bayii aarsaan lubbuutti kaffalamee jijjiiramni dhufe gaafa jedhamu bakka tokkotti dhufan kan gargar isaan baasee kaan ajjeese kan akka jaalbattee hundeessaa harka isaanii duubatti hidhee ajjeese kaan mana hidhaatti dararee kaan dhibeedhaan akka waa takka iyyuu hojjechuu hin dandeenyetti isaan taasise kaan kanana akka Jawaar Mohaammed biyya isaan ari'ee har'a uummata Oromoodhaaf du'a isaatis gammachuu isaatis nama isaaf dubbatu akka dhabu kan inni taasise. Har'a bakka bu'aan Oromoo isin taatan isin immoo Oromoo fakkaachuus Oromoo ta'us Oromoodhaaf yaaduus hin dandeessan. Gaafa isin hundeeffamtan Oromoon akka baduuf wayyaa